Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya seenaa takka garaana balleeyse waan sayyooniifin isiniifis qoodee abbaan rabbiin irraa gorsee irraa gorfama jechuudhaaf narraan tana dhiyaadde. Guyyaa tokko odoonii fi fayyaan qabne haati dhukkubsattee yeroo dubbiin itti jabaattee ganama subii irra bulanii itti qara'aa bulanii dawaatti godhaa bulanii hoggaanii fi jiruu hamilee irraa muratte booda mucaa daa'ima tokko qabdi. Mucaa sanatti as dhiyeessaa jettee mucaa saniif bira keeysee hogguu takka dhungattee hogguu takka firra keeysee hogguu takka achi qabdee yaa abbaa mana kiyyaa ani gala ke'e yaa hawaasa keenya obboleewwan kiyya maatii kiyya warri as teessan hundinuu awwilii waan haa godhuu hin dandeessanii mucaa daa'ima kana hadaraa isinitti amaanaa eega rabbiiti isinitti amaanaa yaa abbaa mana kiyyaa namni niin ani hiyyeessiniin dhiisuudhaa deemu mucaa kana narraan irraanfatin narraan dagatin jettee dhaammattee ganda hunda boochiftee abbaa manaa boochiftee mucaa waan ummaan isaa yattu hin beekne caluma ji'ee taa'u kan afaaninumaan beekne kana dhiiftee karaa addunyaadhaa dhaammattee addunyaarraa dhaammattee karaa akiraadhaa kutte. Achi booda maaltu ta'e laata? Mee waliin haa hordofnu. Achi booda wamti tahee eega isii gaggeessaniin booda abbaan naasuudhaa waliin mucaa san qabatee odooniif hojii jiru ni foosifna jedhanii mucaa kana isaa guddisuudha jira. Haadha manaaf foosifna jedhanii yeroodha foosisan tunis ijoollee ni tolti tunis maatii ni guddifti mucaa kana laatanii ni toltiif jedhanii osoo niif ilaalanii boodarra intala warra abaluu takkaatiitu qooytuudha. Intala sanaa foosifnu jedhanii dubartii takka dubbisanii gorsanii yaa intal mucaa daa'ima tokko dhiiftee haatinii mucaa sanni dhaammattee nurra dhaammattee guyyaa qiyaamaa wal arkuun oollu jetteeti qabrii keeysaa isin ol laala arra fagoo adda deemnu isiniin na booda jira isin duraan deeme malee jettee dhaammattee mucaa sun amaanaaf irraa eeguu dandeessaa jeniini jettee akkasiin intala fuusisan. Yeroo fuusisan mucaa kana hamma xiqqaa duraa fi qabdeetuma boodarra duuba shayxaannitti dhufee keessattuu eega maatii fi harkattee mucaa harkatte booda mucaa kasiidhaa kan fi deesse kanaa fi mucaa kana ija laaluu eegalte. Laakiin ammoo abbaa kana kan hoggayyuu mucaa kana jiru kanaas numa garti iddoo takka ammoo ni hinaafti haadha siitii haadha mucaa kanaatiin narra qooytuudhaas jechuudha taraa takkatti dhaga'ama. Taraa takka ammoo osuma onneen akkana jettu mucaa kana waa xiqqoo innis guddate bakka abbaan arkuu miti bakka abbaan hin arka ijaan hin agarretti zallamti jechuudha. Abbaa miti bakka abbaan hin agarretti mucaa kana zallamti mucaa kana miti. San duuba boodarra mucaan kun osoonii fi baarageetuma tanamaa keessaa biheetuma akkanuma rifteetuma jiraatu. Abbaan dhufuus abbaan maaliif akkana rifata jaanii sodaa siidhaatiif waan akkan dubbatu. Kana hedduu abbaadhaas fayyaa dhabee gunii fi fayyaa dhabee abbaan dhukkubsate kana guyyaa karaa du'a achi garagalu abbaanis karaa du'aa yeroo achi garagalu abbaanis dhaammatee yaa haadha mana kiyyaa mucaan kun dhaamsa duraanis na dhaamame arra anis sittiin dhaamaa ijoollee lamaan tana ijatti narraan laalin ija takkaan naa laale hadaraa ji'a osoo dhaammatuu biraa du'e amma dachiin bal'atteef duuba isi a'uudhu billah mee dhaggeeffadhaa dachiin bal'atteef tanarratti gaa wali namni isiitu qunjiruu mucaa kana halkanii guyyaa cafeetti yoonni fi mana barnootaatiin deema jee mana barnootaatii maal goota jettee tumti ni ergiti yoonni fi inni rafu jiraate kaateeti ergiti kan mucaan siidhaa taa'uudha jiru yoonni fi inni taphadha jechi deebi'ee dhufteeti mataa keessaa gacafeetti mucaa halkanii guyyaa adurruma hantuutu eeggattu jechuudha. San guyyaa tokko mucaan duuba odoonii fi kanatti jiru ijoollee deftara fudhattee mana barnootaatti deemtu tana arkee rifatee jala kute guyyaa tokko beektaa ijoolleen bakka itti raawwatu wal gahan tana bakka itti taphatan tana feetiimi ni barbaaddee ni dhabdee ijoolleen za'aa ja'a mana barnoota irraa galtu wajjiniin dhufe as qabdee garaa beelaa keessa tumtee garaa lafa gaggara galchitee miilaan irra jettee maal ta'uudhaaf ati deemta jetteeni mucaa cafeeyxee guni fi ganditti dirmatan maali jeniini kana nurraa dhiisi jettee loltee boodarraa guni fi aduun dhiite siyachaadha gandi hundina arrabse
si'acha dhaganti hundi waan inaanjee ati qaaliti jengootu narraa deem jettee halkaniin rooba keessa dukkana keessa mucaa daa'ima gaxariiti ammas. Mucaan mana kanaan ta'a akkan jenne uleedhaatti jira. Nin deema akkan jenne alaan roobaa jira. Bokkaa kabidhaa kanaa jira. Laakiin filannoon qabu akka ta'u hin qabu caljii osoo dukkana keessa deemuu mana tokko moggaa dhaqee hoolaa dadhahee bulee ka'ee ganama ammas warra keenyaan na ari'ee jeetuma bulee guyyaa kana achi deemee biyya fagoo dhaqee qubate mucaan. Eenyu harka dhaqee jaarsa tokko bira dhaqee jaarsi ilmoon qabu yaa abbaa kiyya yaa isaa sa'a tanaan deemta jee guyyaa kana gooneef qabu barani ummaan tiyyaas narraa duute abbaan kiyyaas ni du'e ummaan tiyyalleen abbaa kiyyan na dhaammatte janii abbaan kiyyaas akkasumatti talammee isaadhaa tanatti na dhaame halkanii guyyaa na cafeetti akkaan ta'uun qabu hiriyyaa tiyyaa hojii yooneef hin gebbee yooneef hin ol deebi'een hin tumama nyaata immoo nyaata qabbanaawaa yookiin ka guyyaa lama faa bule waan silaa re'eedhaa kannan waan silaa loonii kannan naa kanneti osoo jettuun rooba keessa tumtee na baaftee ji'ee mucaa kun jaarsa kanatti himatee jaarsa garaa balleeyse. Jaarsinis ani ilmoo rabbiin unaan kannine na bira taa'i anaa si barsiifata sababa ati barnootaan baradhette si tumte ji'ee mana barnootaa naqee amna guyyaa lamaaf bakka sanirraa jira mucaan wuli barnoota isaa akka waan irra haareetti haadhaas harkatee abbaas harkatee warra ilmoodhaaf dheebuu qabu bira dhaqee mucaan baratee naamusaan guddatee maaliin si himaree nama duraan gabrummaa keessa ture guyyaa keessaa bilisoome qo'atee barnoota isaa akkaan dubbisee ijoollee wajjin hin taphatu namni hundi mucaan akkanaa maalinuma jan ellaanni adabachi fudhatee ellaa gabrummaa keessaa bihe taphni ijoolleedha baxaraanummaan asii ijoolleen itti jirtu tun isan qabdu qabxii olaanaa fidee osoo ni fija'u yuunivarsiitii baratee fixatee ogii isa fayyaadhaa tahee haakima guddaa itti gaafatamaa ta'e duuba zabanni dheeraa ta'e eegaa zabana 40 gahan booda guyyaa tokko halkan itti bilbilanii namaatiitu dhufee kottu daddafii dingadanyaadhaa dhufee jedhanii yaaman hoggaaniif dhufan dullattii takka arkee inni waan beeyne gaa isiinis isan beeyne dullattii tana duuba odoonii fi olii qaqqabuu qaama kanaa gubate qaama gubate kana osooniif ilaaluu maalirraa akkana taate ennaan amata 20 dura amata 30 dura jettee gaafa mucaa kana manaa ariitu san himte maqaansaa Mustafaa Muhammadi maqaansaa Muhammad Mustafaati Muhammadi mucaa tokko kunoo akkanatti abbaan dhatte haati dur dhaammattee haatiinis abbaanis gaafa duuna dhaammate rooba tokko keessaan ari'e roobu isumaa gekkute bakakkaatti akka buutee akkana ciraa kana na dhooyte dawaa fi goggodhaatumaan jira amma saniin na guba sanii akkanan na balbalchuudha jira yaa Muhammadoo eessa jirta oofumaan si gaafadha dhiifamumaan si gaafadha eega mucaan san mana sanii bihee an takkaa fayyaan harkanneehii isiin jette hin beekne malleenni eessa laata tan akka gaafattoo na mudatteeti jechuu qalbii keessa osuma inni jiruuti holaarra dhaabbatanii Doktor Muhammad Mustafaa kottu jennii namni biraa bakka biraatti yaame akkanumattiif gubbatti agartee rifatte hoggaan eebinni gabbehoo osuma isiin mucaasanii moo maqaa walit dhufeettee yaaduudha jirtu hoggu dubbisee ol seenu yaa Doktor Muhammad Mustafaa khajaamu kaniin durbaase si hoggaan eebinni jee bushuk jee isiinis booche mucaan siidhaa ka isiin duraan osoonii fi ije laaltu biraa isa fi qabdee isii irra haakima fidee sala jira isaanii walitti haasaa jiru dhageenyaan ol seene hoggaaniif ol seene yaa baleessa kiyya si himaamma keenya jeeni mucaanis Khaalidii fiqqabi hoggaaniif fiqqabee walirra booyan yaa Muhammadoo ani gaafas namaa jalaan si godha jeetiin si baasee kuro bakka tana geesseeti ani guyyaati baatirraa bakakkaan na dhooyte bakakkaan na buute qaamni kiyya na guute ati bakkaadhaan sii qootee waan jirtu rabbiin guddaan bakka siqaayi rabbumaa jee qaaliqumaa jee addunyaarra gubadhe akka naagiraadhatti hin gubanne afuwinnaa gubanne rabbii qaaliqaa ijjiraarra dibra jetteen hogguu kana duuba bakka abbaa kiyya bakka ummaatiyyaa jee osoo si qabdu rooba keessa dhaabite bineensa duraa nama ol naqudha mana nama bulee
achirraa deemee guyyaa kan mana kan dhagee rabbiin bakka tanaas nageesse guyyaa san silaa niin bula mana buluuf siin sodaadha niin deemuuf waraabee isaan sodaadha deemuuf waraabee isaan sodaadha tana dhaguuti atis guyyaa sun irraa hidhamte ani guyyaa sun irraa hin hidhaadhaa hiikame jeeni odoo lubbuuni mee boo isaa mi rabbii jecha dhiifama naa godhi osoo jettuuni addunyaarraa baate osoo aniif lubbuun osoo dhiifama inni hin godhiniif addunyaarraa baate eega baate fuudhee firraa gaggeesse ummaa tantee dhiifamaan godhaaf jeeni mucaan yaa obboleessa kiyya silaan akka ammaatiin waa beeki obboleessa kiyya isaaniiti ani isa duuba waa nyaadheen dhuguun jaanummaa xiyyaani firraa dhiifama naa godhi ummaa xiyyaafis godhi jeeni akkamiin si godha yaa ilma kiyya yaa obboleessa kiyya abboodhaan waliin nu dhale abboodhaan waliin dhute yooneefi ummaan tantee illee na wallaalte jeeni boodarra mucaasan fiqqabee mucaasan guddisee akkasiin waliin deemani obboleessa kiyya obboleettii tiyya rabbiin isii fudhate siisni fudhata namni ilmoo abbaan haadha siidhaa hiikerra dhuftees namni ilmoo haati duuterra dhuftees ilmoota isanii itti ilaalina ka rabbiin booda isiniif faayidaa godhuun beeytanii rabbii guddisa silattuuhi isinii miti ka guddisu atis abbaa manaa ilmootan tee to'adhu hoggaanee fi haati manaa bira haadha tante haadha bira hin jirre ilmoon sun eessa jirti ji'atis to'adhu ati isin lachuu waliin to'adhaadha rabbiin akka ammaa beeyta malee akka boodaan beeytu ilmootana tani tiyyeettuun tana faayidaa dhoorkeen rabbiin tan ati tiyyaa miti jettee achi dhiibdu sun rabbiin faayidaa irra kaayaan siin ja'a saniif jecha hijaan dalaginaa hamtuun dalaginaa guddina ilmaanii keessatti ifeegaan isin hin ja'a seenaan tun hin attollaaniin garaana balleessinaaniin isiniif qoodee irraa fayyadamaa waliifis qoodaan isin hin ja'a walaa taxsabanna allaha gaafilan ammaa yacmalu zaalimuun rabbiin waan namni zaalimni dalagu waan ati balleessitu ni dagatan sahin rabbiin ammaas yumhilu walaa yuhmilu qaba namaa qaba malee hin irraanfatu galmeen rabbii wanni takka nyaattu raammoon hin nyaattu galmee rabbii wanni gubuun jirtu gubboon ati yookaan malaamaltummaan kannitee jalan narraa dabarsii yookaan akkas narraa godhi yookaan achiin dhabamsiisii jettu hin jirtu astaghfirullah yaa rabbi na araarami jechuu qofaatiitu galmee rabbii sirraa kaasaa namni waan tana dalee diyoon ifi jiraattes ammarraa iflaalii lubbuu tanteeti deebi'iin siin ja'a wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh